ummata kiyya hundi keessanuu ashama harka fuune akkam jirtu isiniin jecha warri viidiyoo kana agartan warri tiktok kana agartan rabbiif isin qabe waan jaalatan isin qabe kompiiliink sheer fooloo osoo nan tolchin biran tarina billaalee akka ummanni feemasoonni na dubbisanii barbaada soo muslima kiristaanan ja'in jechuudha warri biyya keessa jirtan kanaafuu hadaraa keessan billaalee viidiyoo kiyya kana sheer kompiiliink duwit fooloo na tolcha ummata kiyya ummanni feemasoota warri biyya keessa jirtan akka na dubbistanii barbaada ani adaamaadhaan jira ani waggaa 12 irraa hanga waggaa 25 guyyaa tokko akka ilmoo namaa nyaadheen beeku guyyaa tokko akka ilmoo namaa gammadeen beeku guyyaa tokko bakka hiriyyaan kiyya dhaqeen beeku ummata kiyya ani waan nama baay'ee na mudatanii akka na dubbistanii barbaada billaalee bakka jirtanii jechuudha biyya jirtanii akka na dubbistanii barbaada. Lammaffaa gurbattiin deebitee nyaattee ariitee viidiyoo ani waraabee qulqullina hin qabu waan ani jedhu baay'ee hin dhagayamu dhugaadhaan sirrii deebi'ee ilaaleen ture. Micattii keeriyaa jedhamtu tana gaafa isiin asitti gurbaan viidiyoo isii gadi baasee asitti arrabsee micaan illee kiyyaa miti diqaalaa bangaaliti isiin illee maal jedhee waan baay'ee jedhee hamilee isii cabsee uummatarra isii boochisaa ture. Uummanni Oromoo gaafa san gadi yaa'anii feemasoonni Oromoo illee wallaahi hedduun gadi yaa'anii namoonni baay'een akka gargaaramtuuf illee waan tokko godhaniif illee jiran jechuudha. Gaafa san osuma isiin asii hin galin gurbaan gargaarsi sun erga guuramee fi jedhee itti na araarsaa jedhee achumaan. Gaafa inni akkas jedhu san namoonni hedduun lakkii keeriyaa gurbaan kun faayidaa har'a uummanni kun si buuse kana si biratti ilaaletti malee si jaalateeti miti jaalalaaf kabaja siif qaba osoo ta'e gaafa duraa san gadi ba'ee ilmoonillee diqaaladha hin jedhu lammaffaa mootu sillee hanga fedhee yoo ta'eeyyuu waan fedhe jedhee baablikii irratti ol ba'ee waan argisiin hin jedhuuti gaafa duraa sin laallanne yookiin ati har'a lafaan baane yookiin jedduu kana gara biraatiin argamne namni namallee arrabsee hambaa hambifata gurbaan kun hambaa siin hambifanne ittiin deebi'in lammatallee hin miidhamtaa jedhanii namoonni hedduun gorsaa turan jechuudha. Gaafa san gorsa namaa hin dhageenye isilleen ani biyya galaa daa'ima kiyya fudhadhee jettee deemtee biyya galte lakki biyyaayyuu hin galiniitii daa'ima ofirraa galchii taa'ii dalagadhu yoo gad diqqaatee jedhe waan jireenya kan keetiif bu'uura ta'uu wayii lafa kaayadhu jennaan sanillee dhaga'uu diddee deemtee galte jechuudha. Tarii kanaan sababamee rizqiin isillee dhumattee galuu dandeetti hin beekamu kan. Walumaa galatti eega galtee jettellee akkuma Oromoon jedhe jilba lama gubate sadaffaan naafa jedhan. Namni yeroo tokko hamilee cabee lama hamilee cabee sadi hamilee cabee yoo jedhe baay'ee namatti dhagayama dhugaa rabbi dubbachuudhaaf namnummaan tokkichi yoo yeroo hunda akka ashaangulliitti namatti taphate namatti dhagayama. Ergasii isiin amma mootu akka isiin jettutti maatii isiititti deebitee daa'ima fudhattee maatii isiititti deebite maatiin isillee nama bu'aan qabne durriyyee bu'aan qabnetti heerumtee ilmoo irraa dhaltee ilmoo waliin nuti deebitee ba'aa nutti taata jedhanii waliin jibban jechuudha maatiin illee. Isiin gargaarsa uummata Oromoo irra barbaaddi amma gargaarsa uummata Oromoo irra barbaaddi yoo gad diqqaatee jedhe waan birallee yoo naa godhuu baatan akka biyya Arabaa deemee of jijjiiruu jedhaa jirti. Rabbiin fuula ilma namaa isin hin dhaabin. Namni waa'uma lamaaf namatti deebi'a yoo namaa wal loltanii jettan eeggadha yaa shamarran keenya. Tokkoffaa gaafa wal loltan san hambaa si hambifatee waan siin jedhe san yookiin waan si godhe sanitti gaabbee jireenya si waliin itti fufsiisuudhaaf sitti deebi'a. Yoo hambaa si hambifatee beeki kun jechuudha. Yookaan immoo inni lammaffaa illi kiisitti qabatee si cabsee akka ati lafaa kaatee hin dandeenyetti akka diinatitti si cabsee si gatuudhaaf yookiin immoo akka ati jiruu kan kee guutuu itti seenayaa gaddaa jiraatu si godhuudhaaf yookiin immoo faayidaa si biratti argisan itti fayyadamuudhaaf. Gaafa faayidaan sun dhumatee jedhe mootu jaalalaaf kabajni bakka hin jirretti namni jiraachuu hin danda'u jechuudha. Bakka ulfinni hin jirre ilmoon namaa jiraachuu hin dandeettu. Ulfinni namarraa fuudhamee namni jiraachuun baay'ee ulfaata jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Rabbiin hiree teessan isin hin dabsin ka isin ijaare isin hin diigini. Fuula ilma namallee rabbi isin hin dhaabin rabbi barakaa isinitti haa godhu hamaa fi jallataa fi jallisaa rabbiin isinirraa haa qabu. Wallaa ilma kal'oo faallaa intala kal'oo faallaa ta'edha rabbi isinirraa haa qabu yaa ummata. Hireen namaa dabuu jechuun waan salphaa miti ilmoo fuudhanii warra irratti deebi'uu miti. Lubbuma ofiitiin iyyuu heerumanii warra irratti deebi'uu jechuun baay'ee tokko ulfaataadha nama dabbaraayyuu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf rabbiin hiree namaa hin dabsine garuu immoo ilmoo namaa fuudhanii namarratti deebi'uu jechuun immoo baay'ee ulfaata. Jireenya biyya keenyaa qaalayeetiin jira jireenya uffee nama jechisiisa namni jiraachuu dadhabeetiin jirachuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Kanaafiyyuu yoo danda'amee jedhe gargaaranii biyya namaa deemtee osoo dalagatte. Silaa namni yoo waa rakkatee jedhe Oromoo kooma jedha rabbi fuula ilma namaa. Assalaamu alaykum uummata kiyya akkam jirtu
nagaa keessanii isiniin jecha isin baay'ee viidiyoo kiyya share naa gootanii galatooma akka dhiyootan aslirra waraabisanii aslii ofumaaf na dubbisuu dide aslii akkam jirta nagaa keeti abbaa seena billaalee kana dubbisi messengeraan illee si dubbisee jira fooloo si tolchee objalattis messengera kee share godheen jira Facebook kee jechuudha achinillee nan dubbisni asinillee fooloo si godhee keessaanillee si dubbisee jira waan takka nan dubbisni abbaa seena kanaafu ani khairiyaan tala arsii gololchaati billaalee kana na dubbisi fooloo kiyyallee naa deebisi waan baay'ee waan sitti madhu jira ummata kiyyallee baay'ee kan argin ka yaade jira atis akkasumas yaadeen jira billaalee ka goota keenya abbaa miskiin akkana dubbistuun si barbaada asli keenya na dubbisi ummata kiyya si share kompileen qarrannaa godha rabbiin isin qabe waan isin jaalattan isin qabe waan gaafadhu qaba asli share rannaa godha Oromoti assalamu alaikum tana walii qabna yaa ummata kiyya tana bichaa walii qabna naaf isin tana bichaa waliin qabnu rabbiin isin qabe jaalalaan isin jaaladhuun isin qabe kompileen ki share follow na tolcha asli eegaan TikTok haara kanaan dhufe argeen beeku baay'ee yaadee jira mubaraku samallee argeen beeku baay'ee yaadee jira ummata kiyya baay'ee kanan argin hedduu jira tanaafu follow kompileen ki share godha keessattuu aslirra share naa godha haajaan irraa qaba nan barbaada billaalee kana bira dhaabbadha tana bichaa waliin qabnu ummata kiyya tana bichaa na biraan qabdan tana bichaa isin biraan qabu tanaafu shabakaa namaatiin haasa'u jira gizeen an viidiyoo gallakkisa share kompilinki naa godhuun na bira dhaabbadha ummata kiyya qashtii inna baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja naayifeen isin wajjin rakkattanii galchitanillee kunoonni jira isin agarsiisaa jechuun amma malee duraanii miti ummata kiyya qashti koomenti jala seenee baay'ee mooraalin kiyya na tuqamee bahe kayriya maal taatee badde maa nu jibbite gallaan nu dagatte waan sii taane hunda akkamii irraanfachuu dandeessee naan jettanii yoomillee isin irraanfadhu isinillee irraanfanne akkuma galee ji'a tokko ta'ee naa ifee kiyya dhukkube gizeen irraa dhukkubu kara Adaamaa Ayilamaaraamii fidee baatii 3 achi ciibsee innaa viidiyoo baay'ee waraabee tureeyyuu osoo isa wajjin oliiga kophaa kiyya mana haakimaa keessa deemu bilbila kiyya na jalaa bade bilbili suudi galadhe na jalaa bade akkasi isin dhabe lammaffaa deebi'etan bitadhe innillee na jalaa bade kanaafu an jaaladhe isin irraan banne ilmoo kiyya dhukkubeeti waa baay'ee taheeti yoomillee isin dagaddu amma dammoo bilbila sadaffaan isin dhufee jira kompilinki share godha akka ummata kiyya bira gahu na godhaan jecha jira kanaafu isin dhufeetin jira walataa keessanis nama deebisu na godhu dhufeetin jira isin daganne Oromoti ya viidiyoo kiyya share ruuyit na godhaati warra TikTok namarra guban biraan nagaa qullaa kiyya na gallakisaa jira ani wanni isa godhe takka hin jiru galinaan jedhe galuun jedhe birrii erginaan jedhe hin erguun jedhe hala hin erguun jedhe an ilmoo isaa wajjin rakkataa jira mana arabaa kana keessatti arguut jirtani duwit na godhaati ummata TikTok irra gubuu danda'u ummata seeraa biraan nagaa ijoollee keenya na qarqaaraa share duwit na godha dhiirummaan irra laallatu jira akka nam tokko jaarsaaf jaartii dha'ee ilmoo qabaa fi nagaan gandarraa na fuudhee nikaadhaan kabajaan na fuudhee garuu anaaf isa dhalaa wallolchise dhalaa biyya isaanii warra Baalee argannaan natti jijjiirame dhalaa qaama qabdu argannaan dhalaa arra birrii qabdu argannaan na jijjiirame hayyee dhiisee jiraachaa jira kophaa kiyya jiraachaa jira dhiisee bakkaasi dhiisee jedhee dhiisee ofiitii shurtaan qabde biyya galee birrii ergi jedheen erguu galinaan jedheen galuun jedheen sin amadu